Araaran barbaadu araara tokkollee hin barbaadu jee tokko jee lammaffaa nama daallee hojii gastira taa'ee hinaasu anis kabajeen dhufe malee hoolota waliin asitti haasa'uuf hin dhufne Muniraa si kabajaa waan si qabuufin as bira dhufe ati akka nama tokkotti waan na gaafatte yoo jiraate sii deebisa malee nama na arrabse maakiin viidiyoo qabdi jaanii olii gad deddeemanii maqaa bikka hin oolle warra na oolche wajjin yoomillee taatu morma koo muroo gasti na waliin hin seenan ammootummaa isaaniiti jala taanee dhaggeeffatan yoo barbaadan. Haa dhaggeeffatan. Rakkoon qabu mootummaa. Talafaa quban qabu keessan deemnee warri miidiyaa irra jiru hundi koomii sirraa qaban. Maayikiin nuti uffattii. Ati koomii irraa qabda? Ati fakkeenyaaf warra miidiyaa irra jiru Harargee hedduun beeka ijoollee miidiyaa irra jirtu fakkeenyaaf lakkaa'ee si fixuu hin danda'a warra Harargee miidiyaa irra jiru osoo hin ta'in abaluu jee. Isaan bikka yoo buufattanii jiraattan immoo abaluu bikka buufannee jira dubbadha. Ati amma akka Harargeetti narraa koomii qabda? Asirraan qabu. Bakka ijoollee Harargee osoo hin ta'in abaluu ijoollee akkasii jee malee ijoollee miidiyaa Harargee hunda yoo jette hundaa mitiree kanarraa koomii qabu. Nama 2, 3, 4 jennee moo ijoollee Harargee hunda jechuun warra miidiyaa irra jennee yoo ta'e sirriin ta'u Muniraa. Tole. Akka ja'an dhaga'igaa wanti hima akka ja'an dubbiin tun ni jirti moo hin jirtudha. Akka ja'an jetti yeroo baay'ee hogguu nuti hoottu atis miidiyaa mataa keetii qabdaa feemasa guddaadha. Akka Harargeetti atiitu nama keenya Harargee kana hoottu nu gargaarii hoggaa jenneen guyyuma takka malsii bareedduu hayaa malee nama keenya nu hedduu nu gargaaruu hin jaalattu ijoollee Harargee nuti nu tuffattii jechaa jiran. Eenyu faada isaan warra kana jiru kun I don't know eenyu faada nu tuffattee an by the way I don't know yaadadhu ani yeroon akkana jeessi nu tuffattii namni jeemmoo namni yoo iftuuf jechuun nama tuffataadha jee yoo yaade namni kamuu namni na tuffata jee yoo yaade in tuffatama si galee tokko kana lammaffaa asliin gaafadha maal rakkoo qabaree asliin gaafadha yoon jee my father my family my everything yoon gaafadhe maal rakkoo qaba duba kummaa nama aarsa. Nama naarsuure kun bar waan nama aarsu miti normaalidha bar because familiidha yoo waloon dhufnee hojjenne ilma Oromooti qe'ee Oromoo irraa ba'e yoo waliin hojjenne yoo waliin dhufnee tokko taanee waliin hojjenne guddina yoo finne malee kasaaraa hin finnu maal rakkoo qaba duba kun Muniraa waliin dhufnee saba nama tokko yoo gargaarre inninis nama hedduu isa hordofa anis nama hedduu na hordofa wali gaafa dhufnee gargaarre nama miidhame santu rakkataa santu akka maleetti gargaaramaa rakkataa saniifuu gaarummaan oola maal rakkoo qaba duba yoo waliin dhufnee hojjenne Oromoon tokkummaa tokko ta'a waliin hojjedhaa jenneetuma sagaleen taanu duba maal rakkoo qaba yoo waliin hojjedhaa. Eega akkas taate asliin gaafadhaa jetteeni eega mucaa tokko qadhoo tana si fidan san maaliif gargaarsisuu fi dhabdare? Mucaa beellama waliin qabanne bar. Mucaa ilaal maaltu jira seete Muniraa dura dubbiini yaw maybe atiin dhageenye natti fakkaata. Dubbiini yaw waan kabajaan nama na kabajuuf gisee hunda kabajaan qaba si galee akkam ture seete mucaan warri kutaa biraa wal jala yaatanii baga diddeettan amma kuni faamiliidha wal gaafachuu jirraa dhiisaa isin. Isa gaafachuu jirraa nu deebisuu jirti kabajaadhaani hin barreessina wanta kallee bakkeetti buuf. Haayye maaltu jira seete mucaan kun aslan dura mana nama hundaa micooni Oromoo Shawaati miciyyoon mucaa kana qabdee deddeemu turte gastii nama hundarra deddeemteeti nama isii jalaa dubbatu dhabnaan mana kiyya fidde ani immoo jalaa dubbadhee micoonis ni jirti isaan dubbii tana qubaa hin qaban. Sigalee dubbii tana qubaa hin qaban amma warra ati jettu kun waa'ee mucaa kanaatu namni tokko quba hin qabu. Mucaa kana bikki inni jiraatu farshaadha. Baay'ee jennee amma deemni mucaan ammas guyyaa biraatis dhufe. Isiinis asliitti siimii mana asliitti seenaa aslii akkana gargaarsa mucaa tokkotu jira. Akkana goonaa jeen hayyee dhumatte amma mucaa kana jidduudhaan rakkoo wayiitti dhufeen saayii biiziin ta'anis adda banne jechuudha. Amma dubbiin tuni ijoollee amma asii iyyitu tuna isaanumaa iyyuu fi viidiyoo waraabamteen arge. Si galee gargaaruu diddee maali jechuun isaan aslan amata meeqa guutuu na arrabsu turan. Kanaan wal qabsiisaniiti mit just rakkoo isaantu waan biraati malee dubbii gargaarsaati miti.
mucaan isaan dura anaa kan hin gargaara jeebar anaatu jee muciyyoon isin jirtu mee mucaanis maakiin mana kiyya gizee 4 gizee 5 ol mana kiyya galcheetiin dubbanee jechuun eenyu maqaan isaa qaalicha san eenyu maqaan tokko mana kiyya seenee ture amma dura jechuun maqaa isaa I don't know eenyu maqaan isaa maqaan moo beektaa dubbadhu jaalibsaadha hin beeku tokko kaan eenyu maqaan sabboonadha yaa waan akkasii na fakkaate na amma dura mana kiyya seenee ture si galee mana kiyya seenee ture akka tasaa seenisan warri moodeetaraa na fakkaate seeneetiin gaafate akkana gargaarsa akkam gootanii maal jee jennaan gargaarseen gargaaraa isaa miti sana makaantu seeni gargaarseen gargaaraa rakkoon hin jiru ayiluunis gargaarsa tokko jiraa jee gargaarsa kan jirana illuun maal jee mucaan kun barqa ergaa akka ta'e waggaa 4 guutuu akkana ta'u ta'e mucaa kanaa dursinaa aslitti illee himinaan jee anis ni hima aslitti ni hima asliin gaafadhan jenne la aslitti nin gaafadhaan takka asliin gaafadhaa waan namni ni erge wayiin gaafadha malee nin himaa fi nin gaafadhaan walad ittiin hima kan hin jee gargaarsa bira harkaa qaba asliinis mana lama bannee gargaarsa anis asii banee hun gargaarsa achi yoo banee gargaarsi akkamitti ta'a takkaan dhageenye gargaarsa yoo ta'e golumatti dhufnee gargaaraami bakka aslitti nin himaa waa'ee mucaa kanaa sammuu walitti dhufnee waliin nama hedduu walitti qabnee gargaarsa guddaa goonaa fi maqaadhaaf garuu yoo asliinis achi gargaarsa godhee anis asii gargaaru mucaan kun gargaarsa xiqqoo takka guuramee fi guyyaa lammaffallee ni gargaarra yoo jenne Oromoon fuula lama laaluun feetu kalee gargaarame jetti mucaan kun jidduutti ni miidhamaan jeen rakkoon hin jiru akkasitti illee mucaa kanaaf yaadaadha jeetiin adda kunne amma kanuma amma dheengaddas kanuma na arrabsaniin arke jechuun kanuma na arrabsaniin arke guyyaa qabanna jeetiin guyyaa illee hin qabanna jennee oobsine amma dheengadda ka dhufe rakkoo uummata keenya shawaati guyyaa saniis akkamitti osoo mucaan kun jiru ummata bochi naam jaanii bichaa dubbiin taane haasa'u turan so nama tokko kan dhukkubsatee duuti biyyaan qalamee san biyya guutuu dirmate jechuun waan biyyumaa waliin dirmataa dirmannee haasofnee sagalee taane san booda guyyaa sanillee mucaa fidnee mucallee si gargaaraa akkamii mee mucaa kana itti himne waa'ee mucaa kanas babal'isne dubbanne asliis fidee aslii sheer itti godheetiin keessaan barreessitiif kootu jee mucaa amma dura sitti himesanii akkam goonamee waliin gargaaraa jeetiin waliin mari'anne achirratti hayyee akkaawuntii qopheessatee qopheessee mucaanis akkaawuntii abbaa kiyyaatiin qabaa garuu jee mucaan gargaarsi isaa kan nama hedduutiin adda si galee because inni gargaarsi isaa nama Suudiirraa amma gaalaa ilmee nama akka namni akkana godhu ni jira ati yoo taateen gootu jechuudha namni biraatis hin godhu because yoo masluufummaa guddaa fudhata jechuudha mucaan kuni dirree xayyaaraa waliin deemtee maallaqa isatti nama goonuuf illee barbaachisa mucaan mana haadha isaatiin nama ga'u barbaada mucaan miila hin qabu nama ol fuudhee xayyaara keessaa finfinneerraa bikka inni dhalateetti geessu barbaada mucaan kanaafummoo yeroo fudhata jechuudha kana hunda godhuudhaaf yeroo fudhata maallaqa qofaa miti amma Kaayiroon jira isaan Suudii jiran yoo dhuguma mucaa gargaarurraa qabaatan dhuguma gargaarsa barbaadanii taate yoo ta'e isaan gargaaruu hin danda'ani bar Suudii jiran miti maaliif guyyaa tokko ijaazaa fudhatanii mucaa kana achi bikka jiru seenaa ayye okay Mikey hin danda'an because kan jiran Suudii waan ta'eef isaan ana caala isaantu gargaaruu danda'a jechuudha wanti nama iyyisiisuuf wanti asirratti bahanii akka dubartiitti nama iyyisiisu tokko illee hin jiru maal barbaaddan jira leenno maaliif khayruma yaaduu fi namni miidiyaa kanarra deemee wal arrabsee wal xiqqeessuurra mee haa xiqqaattu wujjaan harree gurri tokko harargee waliin himannaa yeroo hunda namni nu jeje maayikiin badii qabaattus badii qabaachuu baattus gizee asirraa dhiiraa dhalaa wacan maayikumarratti namni nu jeja kanuma nuti miciyyootna jireenya isiin fedhee takka irratti wacnee dhiira harargeellee xiqqeessinee maqaa sababa keenyaan gandi keenya akka hin xiqqaanneefin silaan yaalii godha ture akka agartee dubbiin tun asirratti lammata deebitanii hin dubbatamneefin yaalii godhee ture waa jidduu harkadheetii miti garuu maayikiis ni dhageessa waan jechaa jirtu
maayikiinis maaliif ilmi namaa tokko egaa kabajaan yaamee mana kee dhufee arra maayikiin narra guddoodha. Umrii osoo hin taane maayikiin nama dura fiidiyaa fayyadamu, maayikiin nama narra hordoftoota qabu, maayikiin nama narra feemasaati. Maayikii yaamee mana kiyya fidee ijoolleen tunis rabbii isaan haa kabaju, isillee rabbii haa kabaju dhufanii mana kiyya kanatti wal arguun waan guddaadha jeetii yaada. Isaan lachuu gara lachuutti na kabaju jiran. Haa ta'u malee maayikiin hoogganan isii yaamee as dhufte ana qofaatu dubbataa isaan ol ba'uu hin danda'anii jette jechuudha. Lakki mana kiyya jirta akkanan si godhe taataa je'ee maayikii irratti faraduu hin danda'u. Leennoo baatee kutuu dandeessi. Ani kan akkasis godhuu hin wallaalle. Lakki si qofaa miti ana gubbarraa itti gad dubbata isaan na jalaa taa'anii jette jechuudha maayikiin. Tuni seeraa si miti hin ja'amuusi. Seera ilma namaa abbaa fedhe haa ta'u hin ja'amuusi. Garuu himata ani isiin amma maayikiin silaa jara dubbatu kanallee isaanillee fedhan haa jibbanii, fedhan haa jaalatanii, fedhan haqa irratti haa lolanii, fedhan haqa hin qabaatin. Ol bahanii eenyu gadii miti. Namni ilmi namaa kun wal qixa dhalli ilmi namaa kun. Ol bahanii jarri kun ilma walirraan ajjeesne isaanis harargee bakka hin bu'anii nuu bakka hin bu'an dhugaadha. Waanni isaan amma dubbachaa jiran kuni nu qofa arrabsitee osoo hin taane nuti harargee nuti uffattii nuti qeessitiidha. Bakka harargee bu'anii dubbachuu jiran ijoolleen. Amma gaa maayikiin tana keessaa bahuudhaaf yaameetiin dhufe. Kana jetti dhageessan hordoftootaaf kabajamtoota waan maayikiin dubbachuu jirtu dhageessan itti deemna gaa kaanis. Ayyee maayikiin safarratti mureerifamu. Isaan jalaataan wanni jeef hojii isaaniit akkasi waan ta'eef hojii isaaniit akka isaan godhe akka keetitti kabajaan dhageeffadhu kabajaan gaafa nama gaafatan abbaa fedheman ilmoo amata 5 ilmoo daa'ima amata 5 seenaa asliitiif nama ergamu yoo kabajaan na yaaman jechuudha ilmoo daa'imaaf nama ani gajjee ergamuu danda'udha. Kabajaan jiraanna namni gaafa kamuu wanni jaa viidiyoo qabdi maal qabdi dila kana maaltu nama jechiise maal qabdi inshallah viidiyoo miti miila kiyya arguun ta'an miila kiyya jechuun nama safuun kabajaan guddate yamaan nama intin adalla'u mini dila kana hunda waa meeqa ummaatisiiti jaanii raggaatu roobaa jechuun kafoota waliin kaana jechuun fidanii galabbatanii tuna silaa ummaatiyyaa isiinis akkuma ummaatiyyaati silaa footoo ummaatiyyaatis ta'e akkasuma fidanii jechuun ummata akkanaati waliin nagee buusii asbira waliin gastii taayaasa jechuun muniiraa kun anaafillee an akka waan biratti fudhadha jechuun si galee.